بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض. مايكين شفارة. بديع السماوات والأرض. قارنا بديع السماوات الله سبحانه وتعالى هو بديع السماوات يجو إني جلق أبا سموانيت يجو لا جلق أبا سموانيت الله سبحانه وتعالى قسموان كان جلق أبي يجو لا والأرض والأرض. جلق أبا من لدى يجو لا بديع يجون كوني hojii tokko kan duran dabrin kasaabii kan qabne jechuudha. Fa'iili wama kunta bid'a min ar-rusuli kuma juusa fa'iili isaati. Kanaafuu jalqabaa samawwaniiti wal ardi jalqabaa dachiiti hawaa irratti laallatiin akkanumatti inni isa dura hojjetuu danda'e hin jiru gaa'ii isa malee inni hojjetuu danda'u hin jiru waan ta'eef Allah subhanahu wa ta'ala jalqaba samawwaniitii fi kan dachiiti jechuu hawwata irratti laallatiin kan misaaliti qolleen duran dabrin. وإذا قضى أمرا. الله سبحانه وتعالى وإذا قضى أمرا أمري توكو وقو فردي قدو في الججو وقوني في أمري توكو فردي قدو في رقاسي سوججو وقوني في قضى خناتو معنى هدو قبا جاجلا amantaa kanaan keessatti lisaan arabii kana lisaan arabii mubin kan bu'e kanatti kana keessatti maana hedduu qaba jechuudha. Inni tokko isa kana. وإذا قضى أمرا الله سبحانه وتعالى وان توكو فردي قدو فردي قدون رقا سيسي تلچي وان تكا مرتيسو الله سبحانه وتعالى وقوني في جيشودا فقضاهن سبع سماوات سورة فصلت لقوصة على مرة توقوا أرقامو سنمو سماوان تربان الله سبحانه وتعالى إسان أومي سماوان تربان حالة عين أومي جيجو قام برات أمو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وبوجو قرس إسانة فردي قوني جيجو كوني قرس إسانة بيسا قوني جريجو وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه سورة إسرائيل قصاد الدمي سدرتي وقول علمو الله سبحانه وتعالى ni ajaje hingabbarina jedheeti ajaje takka hingabbarina dan ajaje illa iyyahu samale jechu akkuma sanigaa inni qaadiin tokko qada alayhi alqaadi yogu jennulle firdi godhu hajenno kana yogu firdi godhan kan ilzama nama sanirratti qabsiisu jechu gama biraatiin falammaa qada Muusa ajala hubujen nabi Muusa ogguma qaaxaroo sani guuttatee fixatee jechuudha. Amma inni kun immoo فإذا قضى أمرا الله سبحانه وتعالى وان tokko ogguu firdii godhuu fedhe فإنما يقول له الله سبحانه وتعالى إسا سنين كان جدو كن فيكون. كن أرقم جاني فيكون دوبا اتصالمت وانتسون أرقم جيجو اتمت أني جيجو فبالترتيب اتصالي جاجو هوغا سمت يروم غرتي خيرو قباتي غرتي بل إني يرو راجدو تننجر إنا دنديتي إسا كن أرقم جاني فيكون نما أرقم جيجو بفخانة لاليجو inni amriitis jechuudha akkuma qadaa sanitti maanaa hedduu qabaatee jira jenna akkuma khalillee
Leengadda waan egaa waa'ee kunuunsaa san irratti qaanitaati jennee akka haasofne kalee kullu lahu qaanituuna irratti wal qaanitiin wal qaanitaati jennee bal'inaan kaafne san irratti baanaa kudha tokko takka kudha sadii kan qabu akkuma jenne sanitti qabaa inni kunis ma'anaa hedduu qaba jennee kaafnee jirra. Gama biraatiin waa'een amrii kunis waa hedduu qaba. Amriin tokko qawaahidul umurii jira jechuudha. Tokko ajajootii keessaa ajaja tokko jechuudha. Inni sunis jira. Azaaba gartanii honga gartee dalagaa isiidhaa jechuudha ta'a. Gama biraatiin wama amru fir'auna birashii tokko suurata al-Huud lakkoofsa 97 irratti yogguu garsiisu amriin fir'auna jechuun kun haalli fir'auna tattaaffii inni godhu kun jechuu ta'a. Bifa kanaan akka ilaaluu dandeenya. فإنما يقول له الله سبحانه وتعالى فإذا قضى أمرا واتوقع فردي قلوب فإنما يقول له شيء سنين أمري سنين كان يجو كن أرقم وجعاني فيكون أمري سنين أرقم جيجو حب سمت أرقم جيجو كما براتي مال تجي رئيسا خنفس خبص السرو إنما أمره إذا أراد شيئا يتجرى أن يقول له كن فيكون سورة يونس لقصة صدتمي لمرت خن أرقم أما كما براتي إنما قولنا للشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ته وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر كتدي بجيجو وقال الذين لا يعلمون ورينهم بين نجر أنيجا لولا يكلمنا الله ورينهم بين نجر أنجيجو ورينهم بين نجيجو جاهلتوني ورين قرتي علمين قمر نجدان warri waan beeyne jaahiltoonni ni jedhanii jechuudha. Maal jedhan dhiiroo? Lawlaa yukallimuna Allahu. Lawlaa yukallimuna Allahu. Allah maaliif nun dubbifne jedhan duuba. Warri hin beeyne kun eenyu jennee yogguu qorannu ومن أميون لا يعلمون الكتاب جاء يهودا كنس كسبا نصارى نس كسما أكما سنماسي مشركون عربا لين أكسبا خنافو وقال الذين لا يعلمون ورينهم بين نجدني لولا يكلمنا الله لولا تحديد جمعونتما حلا قوني الله مالم ندبسو أبي rakkoon jirtu sila nabi Muhammad kanatti maamanna sila nu dubbisuu qaba nama tokko illee taatu duree keenya jira daminnan keenya jira gurguddaa keenya jira kanatti nama ergee sila nabi Muhammad kana anumaatu erge nabiyyi akka inni ta'e isa kana beeku qabdanii je'ee maaliif nu dubbisuu dhabee أو تأتينا آية تكاو مالك نتلفون أبدي آية جيجو معجزان تكاو مالك نتلفون أبدي معجزان تكاو خاني دوبا مالتو نبوانا بمحمد الرد تاتو مالك جيجو لا نتلفون أبدي أكنا جدًا كذلك دبين كنتي باسامتي يا ربي سبحانه وتعالى أتواصوا به جابر مكبرت سيدير ونمنقني صدركم أن ترجولي أرجو خيست وانتي إسان جاء أكون الدول رفع بكتكتها أني والمرئتني إجماع خنا باطل خنرتي ولي قالني إجماع جاني قبتني فعلا برتي جرتين كن ديما جرمو moo isaan kun maalidha balum qommu xaaquna jiboodan isaan ummatoota hisaabaa bahi waan ta'aniif ummatoota jallate waan ta'aniif
jallinumaatu yeruma jiran dhufa keessattuu jechuudha bifa kana fidaa. Wal mari'atanii murteeffatanii tokkummaan kan sosso'anii miti, ijmaa'aan kan sosso'anii miti. Ijmaa'ni akkasiitis ijmaa'a jennee nuti hin laallu. Baaxila irratti kan walii galan kuni. Kazaalika akkuma ormi waan beekne jedhan kana qaala allaziina min قال qablihim الذين من قبلهم warreen isaan dura tahelleen warreen isaanin durati tahelleen akkanuma jedhan jechuudha. Warreen isaan kanaan durati tahelleen isaan akkanuma jedhan. Warreen hin beekne kana yoo kuffaara arabaa kana goone warreen isaanin durati ta'e suni Yahudaa Nasaaraa ta'a. Yoonif immoo warreen waan beekne kan jennu kuni Yahudaa Nasaaraa goone warreen isaanin durati ta'e kun al-ummamul saalifaa salafa jedhanii warreen dura dabre kana ta'e jechuudha. Salafa baaxila irratti ammaan duratti dabre kana taha jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan laallee seennaa misla qawlihim. مثل قولهم Akkuma isaanii kana jedhan jechuudha. Tashaabahat quluubuhum. تشابهت قلوبهم Onnoowwan isaanii wal fakkaattee jedha. Barjechilleen akkuma wal fakkaate kana onnoowwan isaaniillee wal fakkaatte jechuudha. Maali ummatummaan akkanaa jallinummaan ta'annuta keessatti jedhan. Ta'annuta jechuun xixiinsa waa'ee amantaa keenyaa kana jala bu'anii iktiraa adda addaa, itiraada adda addaa, wantoota adda addaa irratti fidanii wantoota isaanirraan deemne wal fakkaattee onnoowwan isaanii kufrummaa irratti walii galuu keessatti walma fakkaattee qad bayyana قد al-aayaati. بينا الآيات Qad bayyana al-aayaati nuti dhugumatti ayatoota gargar babaafneeti jirra. Waa hara keenyatti naafne isaanumaa dhugoomsuu didee malee. Mu'jizawwan adda addaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ka ummatoota ammaan dura isa dura dabre isaan caaltuu qabaataa ture. Kuni waan jabaa jennee ilaalu. Mee Nabi Muusaa yoo as fudhanne dhagaa fuudheeti dhagaa kana dhawee kara keessaa bishaan burqan. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gaaf tokko bishaan dhabne jedhaniitti wawwaanna quba isaa kana harka isaa kana meeshaa keessa kaayeti quba isaa lamaa quba isaa jidduu bishaan burqaa ture jechuudha. Kuni mu'jizaa guddatti ilaalama. Nyaanni nama muraasa nyaachisu namoota hedduu nyaachisaa ture. Dhumuu didee jechuudha. Dhumuu dhiisii ilmaa dabalata kan hogguu duraa gartee keessatti naqamsanii oli ture jechuudha. Hammaafu guddatee jechuudha. Gama biraatiin wantoonni nama ajaa'ibsiisu mu'jizawwan kanarraa wanti nyaatamu kun nyaanni nyaatamu kun harka isaa keessatti tasbiha jedha subhaanallah jedha. Akkuma kana jechuudha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam mukummaan kun ha'udumaa ani ergamin duraa qabee naannoo ani ergamu deemu kanarratti salaamtaa naan jiraa jedha. Kanaafuu wantoota hedduutu argamaa jira. Dhagaan jechuun salaamtaa isaan jechuudha. Akkuma sani mukni giz'iin jedhan suni akka daa'imni bo'utti buuchee maaliif wa'aziidhaan narraa rasuula achi cita jechuudhaan achirraa fagaata jechuudha. Gaafa minbara godhatu sagalee adda addaa akka beeladaa gaalaa akka gartanii daa'ima gartanii onnatee bo'u wantoonni adda addaa jira. Wanta isaan barbaadan kana dhabne qad bayyana al-aayaati dhugumatti nutti gorsawwan gargar babaafne jirra. Liqoomi yu'minuuna قوم يوقنون orma dhugoomsu jechuudha. Orma haqa dhugoomsu ka insaafa qabani ka ajajoota keenyallee sirriidha jedhe rabbiin nu ajaji jedhanii fudhataniif warreen dhugoomsuuf ayatoo kana keenya dhugoomsee warreen shari'aa jala deemuuf dhugumatti nuti gorsawwan gargar babaafneeti jirra jedha Allah subhanahu wa ta'ala bifa kanaan akkatti ilaaluun barbaachisa. Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akka jirutti qaala Allahu ta'ala hadabani min aadama shataman ilmi aadam kun na kijibsiisa jira na arrabsaati jira arraballee waa jalaan baane na dhugoomsuu dhabee na kijibsiisu illee nan jalaan baane
أما تكذيب إياي أما إني أخجب سيزم فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان أكدر أن تيتي أن سديبس دندو جيتو يادا قبا وديو خمان دنديتي قدا خنا قبا وندو خنا حجت وأما شتم إياي أما إني أعرب سونسا فقولي لي ولد ilma qabanaan jaa ilmoona qabanaan jaa ilmoo akkamitti nan qabaatuu danda'u osoo qabaadde takka isaanii tanan dhalaa maali wanti kanaa kun maali wanti hin fakkaanne kana fasubhaani ani qulqullaayetin jira ana takhija saahibatan oo waladan jaa jira ilmoo fi jaartillee godhaturraa qulqullaayetin jira kanaaf badi'u samaawati wal ardi jenne khaalini subhaanahu wa ta'aalaa kullu lahu qaanituuna jenne خالق كل شيء جنة شوف وحيو وما جنة بفكرات هجي هدو أبجت شو إنكم دوكا يا من كل أنقلتي أمانتنا من كل جيتشو لقى زوجين جا حقوق مقناس أكيل مو نمت هجيتك هجتان جوا هجيتك كقبي هجتان جوا وخا هجي مراسة ترى لما صدي أفو ميخا كرايسوس خاناتس خاناتس wanti uumame kun ibiddi yoo taate waa ooqetuma waa dalagu wanti kun ka qabbanaa'u waan akkanaatii miti ani immoo hojjetaatiin jira hojii guddaarra jira waan ta'eef akkanuma wajjin na dhugoomsaan jiranii waan biraa oofanii nuti immoo wanni ibsuu dhabnee isaanitti walitti fakkaatu tokko hin jiru je'eeti rabbi subhaanahu wa ta'ala lafa haaya jira jechuudha. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا gaariidha innaa arsalnaaka nuti si ergine yaa muhammado nuti si ergine jirra bilhaqqi dhugaadhaan si ergine sobaa miti kijibaa miti haqaa dhugaadhaan si ergine bashiiran bashiiran ati gammachiisaa haala taateen warra amanee جنة غمچي سهالة تاتي ونذيرا جيتشودا ورين كافر منافقتوتا ورين فرقا ورين غرتيني كافر توتا مشركتوتا خانا اتمس جيتشودا ابدان صداچي سهالة تاتيني سيرغني جيتشو ني توكو سخان تاغاو بشيرا غمچي سودا جيتشا سيرغني ورين امان ونذيرا دينين جيتشا سيرغني صداچي جيتشا سيرغني ورين في الامانيني جيتشودا ولا تسألوا مالتو خيسة جرى بلاغا خنان خيسة إنا جي خالين سبحانه وتعالى عزماء في نوتي جي أمس أرسلنا كجينا خنا رتس خافتي تنا دمير خنا نبي محمد ديبول إنا خنان جبيس أرسلنا خنا جيتشون كنسي وان قدا وان بريدا amantaa kana boonsu jechuudha. Amantaan kun balaagaa guddaa akka qabu ta'uu argaa jirra. Walaa tus'alu duuba ati hin gaafatamtu. عن أصحاب الجحيم Warreen ibiddarra hin gaafatamtu jechuudha. Warreen ibiddarra jahiim jechuun jahannamii fi jahiim tokko. Warreen ibiddarra jechuudha. Maaliif warreen ibiddaa qabsiifamiinsi isaa jabaa ta'e jechuudha. sanirraa ati hin gaafatamtu jira. ولن ترضى عنك اليهود maaliif kana jechuun isaa kun badii kan ifnaqan ka jahannamii ibsaat ilaan hujii isaaniiti malee ati akka feetitti akka akkas hin taaneef tattaafataa turte inni sanirraa si gaafatu hin jiru jira. أما سو ولن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك اليهود يهودا خنجد مخوني ومن يهودا جد مخوني ورين سلا نبي موسى جل ديمنا نتي توراتي كتابك أمن جوان و سنجالة ججو سران جالتني ولا النصارى نصارى تجامتوس داندوني سي شوفانو
سرا إن جالتني حتى تتبع حتى ملة تتبع ملتهم أتي خراء إساني إلا أن تتبع ملتهم جاتا أتي خراء إساني يوديم تمالي يو شريعة إساني إسان كان كتب إساني خيسد يوت إساني سنرت إبسا مسان سنعافو جئة مرتسسان يو سنجل أتي ديم تمالي takkaa haaluma jallinaa shari'aa jedhanii fi godhatanii jijjiiranii isaan irraa maqanii akka waan nama diin qabuu ta'anii diinaadha qabna jedhanii ja'an kana karaa isaanii jala ati yoo deemte malee sirraan jaalatanii sin fedhanii akkuma san nama amantaa cufaa dhugaa hin fedhan jechuudha. قل إن هدى الله قل يا محمد إن هدى الله أجلون الله هو الهدى اسماتو قجلو حقيقة جدو اسماتو قجلو حقيقة جدو مالي في جملة اسميان إنا لن هو خنان حسري خنان دمير خنان رب سبحانه وتعالى دبي خنا لفخاي جيتشو لا جبيسي لفخاي قجلون الله اسماتو قجلو حقيقتي وان إسان الرتي جيران سني مدي شريعة إساني سني مدي شريعة إساني سن أما شارة جيرا آبت جيرا إيه كتب إساني محرفة سني مدي قاي يحرفون الكلمة مواضيع حجن سني مدي قنافو قجلون الله اسماتو قجلو حقيقتي ولئن ولئن اتبعت اتبعت أهواءهم والله يوني فئتي فإن ونساني جلا دمتي بعد الذي جاءك من العلم إيجا دوبا وان ست أفيتي إيجا وان ست أفيتي من العلم بكم سر إيجا وان ست أفيتي إيجا وان ست أفيتي بعد الذي جاءك إيجا إسا ست أفيتي من العلم بكم سر إيجا إسا ست أفيتي جال اللساني جرى والله يو ديمتي يجا أكرا جيتشو مال جيتشو بدا إساني جرى يو ديمتي قرآن ما في حديثة جل ديمو أبديتو إسان ساني تقليد قوتيتو إيه أمتوتنا دولا جيرو سلافة جتيتو بفسانين أتي والله يوني في قديمتو تاتي مالك ما لك سيفنتان من الله جمع الله تي سيفنتان من ولي ولا نصير ولي جيتشون مو أنت كلين أمري خيمو جيتشو خانا سر الأرض جيتشو إيه تكاومو تيسان تكلين جيتشو جمع الله تي سيفنتان أنسن بيسو تكتي تنبيكو أبدا أكرا كورا من ساق علمي واني علمي غير خيتي غرتي وحي غوني أكا خانا إسا جرى تبي با أوحي إليك خنافو وان غير خيتي وحي غوني ما خانا جرى دي من دقة مسألة تجي إيه؟ على شريعة فاتبعها شريعة رتجرت مذهب قبضته قراءة ديمسا قبض حديث القرآن قبض وانتي بفسنين قبضتي ديمون دقة مسألة تجي فإننا نما جل ديمنان خاصفيك سيدك أبو جيتشودا تسان تقولين سيفنتاني ولا نسير تمسان تقولين سيفنتاني يجون خبي درس الأورغو تقولين سما فنتاني جيتشو جانا من سيجلجا الذين الذين آتيناهم الكتاب ورين كتابا نتي إساني خنين جيتشو ورين كتابا إساني نتي خنين إيه نبانا يوجني warreen kitaaba isaanii nuti kennineen kun takkaahuu muslimtootuma ummata nabi Muhammad kana baanallee jedha. Takkaahuu warreen kitaaba nuti isaanii kennine jechuun kun kitaabni kun quraana keenya kanaa miti tawraatii sani baana. Yoo tawraatii kana baane reefun tana ummata kanarraa haala jibbisiisaa dubbataa ture. Warreen isaanirraa
علماء إساني خان أهل كتاب الرا إسلامي بانا يتلونه يتلونه قرآن خناني قرآنية حق حق تلاوته حق تلاوته دوبا dhugaa qur'aana kana qara'uuti qara'an jechuudha. Dhugumaan qara'an jechuudha. Akkuma inni jechi akkaataa itti je'amu, hiikan isaa akkaataa itti hiikamee itti fassaramu. Hojiidhaafis eega waan inni beekanis hojiidhaa dhiyeessanii jarri kun bifa akkanarra jiranii ni qara'anii dhugaa qaraatii isaati dhugumaan qara'anii. Takkaa wal qamari izaa talaahaa gamas yoo ka'oofnu taate tafsiira kanaatu lamaan mala. Ma'anaan gaa dhugaan qara'u kun hin jijjiiranii. Jechas hin jijjiiranii. Hiikas hin agartanii karaa biraa oofanii hin jijjiiranii. Hin awwalanii. Gara fedhinnaa ifitti hin oofanii. Fedhinnaa isaanii san amantaa jala akka amantaan isaanirraa fedhu ta'an malee amantaan akka isaan jala oofu isaan jala deemu hin godhanii. Akka kana duuba inni kunis jira. أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به warreen nuti kitaaba isaanii kennine sun yu'minuuna bi yatluuna waqa tilaawatii ka jenne kun ulaa'ika isaanan sun yu'minuuna bihi qur'aana kanatti ni amanan jechuudha. Hin diidan jiru. Warri ahli kitaabaa sunis jechuudha warri duraan rabbiin saadaa dabarseef sun nabi Muhammad hoggoonii fi ergame booda Abdullah ibn Salaam hoggoonii fi gartee nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Madiinaa galee akkasuma fiigaa dhufeetuma takka ijumaan laale. Isuma kitaabni juusan ji'eetuma kitaaba walii gateef akka qara'esan akka kitaabni juusan akka kan jijjiiramin juusan hogguma sanitti islaamee duuba. Kanaafu ka isa fakkaatus jira. Ulaa'ika yu'minuuna bihi isaanan suni qur'aanatti ni amananii waman ومن yakfur bihi. يكفر به Namni qur'aanatti kafre فأولئك هم الخاسرون فأولئك إسان سوني هم الخاسرون إسان مقفات هم قهودا إسان مقفا هم قهودا أسريك إسان ملي خان هم قهودا هنجر مالي في يو حلال وان قرآني جي حلال هنجين وان قرآني حرام جي يو حرام هنجين وان قرآني وانتقوني خرا أمانتات جي لكي خرا ميتي جاءني خرا برا خديما يو تاتي القرآن السنة خراب ودني سلا إن واجب جاني إن حرام جي وان إن حرام جاني رافقاتني بفسانين يوخن ديمين تا إسانا سوني إسانا تهم قودا أورين جهنم يجو. يا بني إسرائيل يجود الدبس إسامي دبتا جرا أما مو آتا لما مالي قال لك سوف ديما قصان إسامي قوني وما أجائباتي أكما جرى خينيتو فقاتا وان أجائباتي مالي في روغري خيستي شف جراني روغري خيستي دوبتي بوجي جودا إني أمنتيجا قابتيغا أنغرتي دوتيغا إرتي توليت وعبد ربك تاتي كاليك إنجا خنافو أما تاتو ملاماتو أخي ملي فتاتو ديما يا بني إسرائيل يا إلما يعقوب اذكروا يا دادا نعمتي التي أنعمت عليكم أناني تو يا دادا جيجو مالي في مفرد خناتو معرفة دافع قدامجا أناني تيجا وسنتين أنانوتا تيجا هدوني سنرتك أناني سي أكو أمان دورا حاسوينيتي دابري جراتين آني أنانا وانتيجا يا دادا التي أنانا وانتيجا سنو أنعمت عليكم خانين آن سنرتك أناني سيسان إرغولي سن كيستي إرغولاني خرا هدو دباني آتو تهدو رتخامن دباني خانين آن سنرتك أناني سيسان يا دادا وأني وأني فضلتكم فضلتكم أمسي أني سنجالجسو خيالي يا دادا على على العالم العالمين
caalamtoota zamana keessanirraa jenna duuba. Caalamtoota zamana keessanirraa ani isin caalchisuuf yallee yaadadhaa jechuudha. Maaliif akkana jenna? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi jedhe. Nabi Muhammadiin ummata Nabi Muhammad kana kan kitaaba guusanii godhamu asaabota kana, muhaajirtoota kanaa fi ansaarota kana. Kanaafuu irra caala ummata taatanii jirtanii ukhrijat linnaasi hani duuba faayidaa namaatiif takka ambiyootaaf mul'ifamtanii isin sun ta mul'ifamtee jaa jira jechuudha Allah subhaanahu wa ta'ala. Ummatoota 70 ergooleen itti ergamte gurguddaan isaanii akka quraana keessatti dubbatetti gaa namoota gara 25 illee yoo ta'e waan guddaadha akka rasuulli alayhi salaatu wassalaam irratti jechuudha. Kanaafuu kuntum khayra ummatii isin akka walitti hin buuneef jecha akka wal saddaquuf jecha yusaddiqu ba'da waan jenneef jecha ani isin caalchisuuf yallee yaadadha caalamtoota zamana keessanirra jechuudha. Yeroo keessan yeroo bani Israa'el jirtu kana keessatti jiru keessatti isintu yeroo san warri arguu san amane sun caalma irra qabdanii. Wattaquu yooman. واتقوا يوما Wattaquu sodaadha yawman يوما guyyaa sodaadha jechuudha. Har'a immoo yoomin ifumaafuu zarfiin taane jira. Mafuula ta'e hamma sodaatanu isuma ta'e. Wattaquu yooman guyyaa mee sodaadha. Mee guyyaa sodaadha. Guyyaa sodaadha laa tajzii nafsun. لا تجزي نفس Lubbuun takkalleen kan hin deebifne jechuudha. عن Lubbuun نفس شيئا takkalleen kan hin deebifne. Nakiratun fi siyaaqi nafiyyaa jira. Lubbummaan takkalleen kan hin deebifne. Ka faayidaa fiduu hin dandeenye. Lubbuu tan baana oguu jennu nafsu mu'minaa jira. Lubbuun rabbitti amante takka kan hin deebifne. An nafsin. عن نفس شيئا An nafsin kaafiraa jennaan. Nafsee kafarteerra. Oo nafsi munaafiqatin. Takka oo nafsee munaafiqa taateerra. Ta sunnaa tana gallakkifteerra. Ta mubtadi'aa taateerra. Kani gartanii bid'aan sun kan kafarsiisu hogguu ta'e sunis keessa seena jira. Lubbuun takkallee ta mu'mina taate kan hin deebifne lubbuu takka tan kaafira taateerraa shi'an شيئا waa takkallee kan hin deebifne jechuudha. Maaliifi mazara mu'akkiduma sanirraa wala bakka bu'ee jaa jira. Shi'an jechuun shi'a min al-izaa'i jechuudha. Wama takkallee waa xiqqishoollee waa heddullee kan hin deebifne jechuudha. Faayidaa takka kan buusuu hin dandeenyeef. Warri waa magantaa walii seenee bu'aa walii buusuu danda'us warra toohidaati. Kan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jirutti. Qaamni adda addaa kuni ifiifu wal faallessee deema. Kunis amantaaf jibbaa. Kunis amantuma tana maaliif qabataa? Amantaa haqiiqaa tana jala maaliif deema jibbaa? Waan ta'eef jecha deebisuu hin danda'uudha. ولا يقبل منها عدل خنين قبل من المس منها لبو سنرا خنين قبل من لبو دراسا با لبو دراسا نرا مسي تمؤمنات هذه تجن سنرا خنين قبل من عدل فداء خنين قبل من عدل نسيق معنا فداءتي فرين سيجو فداءته فدان دي سيجو أبدا ولا تنفعها شفاعة إسان أما اللي لبوسا خنين فيّن لبوسا لبو الربودات نبانا دوبا ولا تنفعها إسيسا خنين فيّن شفاعة مغانتان تكلين خنين فيّن ولا هم ينصرون مغانتوني جرتو تفتنون مغانتوني جرتو magantaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam gara sadarkaa deddeebi'ee gulaallu gara 9 gara 10 illee gaa jechuudha.
kana magantaa ammas maleekotaa jira. Magantaa mallee akka gamtaatti illee kan mu'mintoota jira. Magantaa mallee akkuma wal beekaniin namni kuni walii magantaa seenullee jira jechuudha. Gama biraatiin tarraa booda magantaa rabbal aalamiina jira. Kuni warreen warra tawhiidaa kana kan hanqinni tokko tokko itti argamee adabamuu qaban. Waa hanga muraasaa takka adabamuu qaban jechuudhaan haala kabajaa tokko, haala ulfinaa tokko, haala ibidduma kanaa gartee ooqa isiidhaa fi gubaa isiidhaa ittiin dhagamne takkaan jechuudha. Akki rabbiin kaasu kana. Kanaafuu inshaallah Nabi Muhammad illee bifa kanaan ibsaa jira. Kanaafuu jechuudha magantoota kana cufarraa qullaadha jechuudha. Lubbuu sani kan hin fayyane lubbuurraa boodaa tana laal magantaan takka illee kan hin fayyane. Isii sanarraa lubbuu sanarraa ammas lubbuurraa boodaa tanarraa yoo ifurte maafi samaawaati fi eega wamislahu ma'ahu jaaba odoo waan feete kennite fidaanilleen furmaanni bita jedhan lubbuu fi bituu jedhan kana irraa duuba gartee hin qeebalamu jechuudha. Maaliif inni kuni rabbal aalamiin rabbal aalamiin maal godha osuma wanti kun jiraatelle ifiif waan san uume akkamitti wama tanaa fudhataa ture. Way waan fudhatu namichi kun qabaateetii miti odotti kennanu akkam godhamre homaa wanni takka illee kan hin jirre walaa hum yunsaruun. ولا هم ينصرون. Isaan ammas kan hin tumsamne jechuun ibiddarraa hin dhoorgamne jechuudha. Ibiddarraa isaan kun kan hin dhoorgamne. Maaliif nafsee tanatu nakiratun fi siyaaqin nafyii waan taateef jecha yogguu dura walaa yuqbalu minhaa adlun jee walaa tanfa'u shafaa'atun jeeti deebi'ee walaa hum yunsaruuna bakka lamaan kanatti jammee jira. Huma fi yunsaruuna irratti. Maaliif yogguu dura kalima san laale jechuudha. Kalimaa takka jechuu laaliti. Achi boodan ammoo inni isiin tuni nakiraa siyaaqa nafyii keessatti taate waan ta'eef uumama qabdi waan ta'eef lisaan arabii waan ta'eef lisaan arabii mubiin ijee rabbii waan ragaa isaa ba'eef walaa hum yunsaruuna tanaafi ja'a. Tanaafi ja'a. Walaa hum isaan sun yunsaruuna kan tumsamne jechuun kan jahannamirraa ibiddarraa dhoorgamne jechuudha. يا اسمع أنا رجع. إن شاء الله.